Akkam jirtan dhaggeeffattoota fayyaa fidaan nagaa keessanii egaa akkuma beekamu yeroo ammaa kana yaaddoo fi dhiphina nama hedduu kan ta'e waa'ee koronaa vaayirasii irratti gama garaagaraatiin yaadaa fi odeeffannoo garaagaraa argattu jennee yaadnee jirra. Annis akkasuma kana isiniif odeeffannoo gahaa kennuudhaaf qophiidha akkasumas isinii kennaaf jirra. Har'as akkuma kanaan duraatiif mata duree tokko mata duree qabannee isin dhiyaanneerra. Mata dureen keenya har'aatis akkasuma yeroo kana wantoonni manni gochuu hin qabnee fi akkasumas immoo namoota gaaffilee uummata keessaa ka'aniif deebii kan itti kennanudha jechuudha. Jalqaba irratti wantoota uummanni gochuu hin qabne yookiin yeroo kana namoonni waa'ee ittisa koronaa kanarratti wal qabate namoonni wantoonni nu gochuu hin qabnee fi namoonni birootis gochuu hin qabne. Inni tokkoffaa irratti wantoota namoota baay'ina uummataa akka walitti baatan walitti dhufeenya namoota baay'isan gochuu hin qabne jechuudha. Kanneen keessaa olgahii fakkeenyaaf iddoo olgahii gaggeessuu hin qabnu yeroo ammaa kanatti olgahiin gaggeeffamuu qabu. Inni biraa iddoo namoonni sagantaa garaagaraatiif walitti ba'atan taasisan kanneen akka fakkeenyaaf sinimaa mana sinimaa yookiin agarsiisa garaagaraa muuziqaa garaagaraa kilabiis ta'uu danda'a. Wantoota yeroo kana manneen kanarra fagaachuu qabna. Inni biraa mana puulii yeroo iddoo bashannanaa dargaggootaa fakkeenyaaf mana puulii ta'uu danda'a mana ispoortii ta'uu danda'a wantoota garaagaraatiif dargaggoota iddoo itti wal qabaman akkasumas aaroota garaagaraa dabalatee fakkeenyaaf mana shiishatis ta'e mana xaatii dargaggoonni walitti qabamanii itti qabaman kunis hin barbaachisu jechuudha. Yeroo kanatti namoonni walitti dhufuu hin barbaadan akkasumas immoo mana dhugaatii yeroo garaagaraatiin namoonni walitti dhufanii dhugaatii dhugan fi akkasumas haasaa yeroo dheeraa waliin godhan waan ta'eef manni dhugaatiis yeroodhaaf namoonni walitti ba'atanii mana dhugaatiitti argamuu qabanii jechuudha. Inni biraa sagantaalee garaagaraa fakkeenyaaf sagantaa cidhaa ta'uu danda'a sagantaa guyyaa dhalootaa yookiin baartidee isa jedhamu kan sagantaaleen kunniinis yeroodhaaf osoo gaggeeffamuu baatan keessattuu sagantaan cidhaa yeroo biraatiif osoo kan darbu ta'e yoommoo sagantaan guyyaa dhalootaa ta'e namoota muraasaaf qofaaf osoo kan kabajamu ta'e baay'ee ni filatamaadha jechuudha. Inni biraa boo'icha namni yoo boo'ichi dirqama yookiin beekamu ta'e namni tokko boo'icha namni tokko waan dhufu namni tokko waan dirqamaa jechuudha. Kanaaf yeroo kanatti nama muraasaaf qofa irratti argamee sagantaa san gaggeessuu qabaa jechuudha. Yoommoo namoonni irratti argaman sunis namoota mallattoo dhukkuba utaaloo yookiin akka mallattoolee koronaa vaayirasii agarsiisan sun achirratti argamuu qaban. Yeroo achirrattis argamu yeroo san akkaataan itti tamsa'insa dhukkuba kanaaf saaxilama jedhame san wantoota san gochuu hin qabnu jechuudha. Inni biraa mana yaalaa yerootti jechuudha. Namoonni dhukkubsatanii firootas keenyas ta'uu danda'a namoota birootis ta'uu danda'a jechuudha. Yeroo mana yaalaatti deddeebi'uu hin qabnu. Yoo kan qabnus ta'e namoonni tokko qofti nama dhukkubsate san yaaluu kan qabuu fi innis eeggannoo gochuu kan qabudha jechuudha. Inni biraa walitti waa'ee akkuma mootummaan labsii baaseen jechuudha. Torbee guyyaa 15dhaaf mana barumsaa tapha ispoortii fi kanneen birootis jechuudha gochuu fi yookiin manni barumsaattis dhaabbatee gochuu qabanii jechuudha. Inni biraa geejjiba hawaasaa geejjibni hawaasaa dirqama asirratti geejjiba hawaasaa irratti fayyadamuu hin qabnu jechuudha. Yoo dirqamanuu kan nuti ta'e immoo wantoota garaagaraatiin iddoo of eeggannoo guddaa goonee geejjiba garaagaraa fayyadamuu qabna. Keessattuu warroonni naannoo dhukkubni kun itti ka'e kan jirru yoo ta'e dhukkuba kanatti akka salphaatti saaxilamuuf waan dandeenyuuf geejjiba san oduu fayyadamuu baafnee jechuudha. Wal kan danda'amu ta'e mala biraa fayyadamuu naannoo dhiyoo ta'e lukaan kan deemnu kan ta'u ta'e akkas dhugoonis filatamaa jechuudha. Akkasumas immoo yeroo geejjiba akkasii dirqama nuti ta'e fayyadamuun dirqama nuti ta'e haga danda'amaa ta'een fees maaskii yookaan immoo wanta afaan irratti godhamu odoo fayyadamneetoo geejjiba kanarratti goonee jechuun barbaada. Akkasumas immoo gaaffilee uummata keenya keessaa ka'an tokko tokkoof deebii kennuudhaaf fakkeenyaaf yeroo baay'ee namoonni hawaasni keenya kan jechaa jiru qullubbii adii akkasumas jinjibila wantoonni citric acid qaban kanneen akka burtukaanaa loomii wantoonni kunniin dhukkuba kanaaf nu fayyadu jedhanii gaaffii nutti kaasaa jiru. Dhuguma fayyadaa kan jedhuuf dhuguma dubbachuudhaaf wantoonni amma jenne kun haga har'aatitti waan garagaraatiif nu fayyadanii jiru. Akkasumas immoo dandeettii dhukkuba dandamachuu qaama keenyaa ni dabalu jedhamee kan yaadamu. Garuu haga ammaatitti wanti qabatamaan wantoonni kunniin dhukkuba koronaa vaayirasii kanaaf ni fayyisu yookaan immoo akka yaalatti hin ta'u wanti jedhame haga ammaatitti ragaa qabatamaan hin jiru. Akkasumas gaaffii biraa uummata keenyarraa ka'u dandeettii qaama ofirraattis isarraan kanatti dhukkuba kana ittisa akka qorichaatti kan jedhamu kun dhugaarra kan fagaatee wanti mirkanaa'es hin jiru jechuudha yeroo kanatti jechuudha. Inni biraa gaaffii waa'ee maaskiitis yookiin haguuggii namoota waa'ee fees maaskii yookaan immoo wanta maaskii godhamu kanallee amma yeroo baay'ee uummata keenya yookaan hawaasa keenya irratti yaaddoo guddaan uumamaa jira jechuudha. Keessattuu yookaan fees maaskiin kun akkuma salphaatitti uummata keenyaaf argamaa hin jiru. Yoo uummanni keenya illee akkuma beekamu
dinagdeen isaa gadi bu'aa waan ta'eef carraa yookaan dandeettii guyyaa guyyaadhaan face maskii kana bitachuu dandeettii argachuu dhiisuu danda'a. Kanaafuyyuu face maskiin kun namoota dirqama namoonni hundi fayyadamuu qabaatu jechuudha ittisa dhukkuba kanaatiif. Namoonni fayyadamuu qabaatan fakkeenyaaf namoota dhukkuba kana qaban yookaan mallattoolee dhukkuba kanaa agarsiisan warroota qufaan warroota attifatan namoota kaanitti dabarsuu dhiisuudhaaf jecha akka nama biraatitti hin dabarreef dhukkuba kanaaf dhukkubni kun akka nama biraatitti hin dabarreef face maskii kana fayyadamuu danda'u jechuudha. Fayyadamuus qabaatu jechuudha. Akkasumas immoo warroota namoota kanatti dhiyoo ta'an namoota dhukkuba kanatti dhiyoo ta'an walitti dhiyeenya baay'ee qaban keessattuu warroota nama kana yaalchisan yookaan immoo dhukkubsichiisan warroonni kunniin illee face maskii kana fayyadamuu qabaatu jechuudha. Maaliif akka isaanitti hin dabarre waan godhuuf jechuudha. Inni biraa warroota ogeessonni fayyaa yeroo hundumaa namoota dhukkuba kana qaban yaalan face maskii kana godhachuu qaba jechuudha. Kanarraa kan hafe dirqama namoonni karaarra deeman yookaan immoo hawaasni kuuwwan hundi face maskii kana fayyadamuu qaba wanti jedhamu hin jiru jechuudha. Namni hundumtuu face maskii kana godhachuuf dirqama jettanii dhiphachuu qabdanii jechuudha. Inni biraa gaaffiin hordoftoota keenya irraa dhiyeesse koronaa vaayirasiin naannoo ho'aatitti hin darbuu jedhu akkam deemin keessa. Yoo haga ammaatitti koronaa vaayirasiin qilleensa hin filatu. Qilleensa ho'aas qilleensa qorraallee akkuma argaa jirtan qixa tatamsa'aa jira jechuudha. Kanaafuyyuu qilleensa ho'aa fi qorraa filata wanta jedhamu hin jiru jechuudha haga ammaatitti ragaa qabatamaan hin jiru. Haga kanaatitti jechuudha namoonni koronaa vaayirasiin qilleensa ho'aa keessattis qilleensa qorraa keessattis namatti hin darbu. Akkasumas haala yeroo baay'ee warroota bifaan gurraacha ta'an hin qabu kan jedhus sobaa jechuudha. Namootas kamiyyuu qabuu danda'a haala kamiyyuu qabaa namoota kamiyyuu qabuu danda'a iddoo kamittuu nama qabuu danda'a jechuudha. Kana jechuudha haga ammaatitti wanti beekamee jechuudha. Inni biraa gaaffiin dhaggeeffattoota keenya irraa kaan yeroo ol ka'iinsi ho'iinsi tempereecharii qaama namaa yoo ol ka'u ta'e dhukkuba kana qofa agarsiisaa kan jedhu jechuudha. Akkuma beekamu ol ka'iinsi tempereechara qaama keenyaa yeroo garagaraatitti ol ka'uu danda'a. Kanaafuyyuu kana durallee namoonni baay'een odoo dhukkubni kun hin dhufiin haalli tempereechara qaama isaanii ol ka'uu danda'a. Kanaafuyyuu ol ka'uu tempereechara qaama isaanii dhukkuba koroonati jechuu hin dandeenyu jechuudha. Dhukkuboonni ho'iinsa qaama keenyaa dabalan hedduutu jira jechuudha koroonadhaan alatti. Kanaafuyyuu ol ka'iinsi qaama keenyaa ol ka'iinsi tempereechara qaama keenyaa koroonadha jechuu miti jechuudha. Dhukkuboonni baay'eetu jira jechuudha. Egaa walumaa galatti jechuudha koronaa vaayirasiin wantoota harka namaa itti baatan tuttuqqeen itti baatu hundumaanuu namatti darbuu danda'a jechuudha. Kanaaf wantoota harka tuttuqqeen namaa itti baatu irraa of eeggachuudha. Harka keenya sirnaan qulqulleeffachuudha. Egaa dhuma irratti wanti nuyi jechuu dandeessu biyyoonni garagaraa fi dhaabbileen garagaraatiis dhukkuba kana ittisuudhaaf wantoota garagaraa fudhachaa jiru jechuudha. Dhaabbileen shororkeessatis dabalatee jechuudha akkuma marsaalee hawaasaa garagaraati irraa argaa jirtanis jechuudha. Tokkoffaa irratti fakkeenyaaf biyyoonni garagaraa akka Iraan hidhamtoota isaanii yookiin yakkamtoota mana hidhaatti jiran yeroodhaaf gallakkisan dhukkuba kana jalaa baraadhaaf akkasumas immoo shororkeessitoonni harka Alqaayidaa, Alshabaab akkasumas ISIS yeroodhaaf jedhee hojii isaa nama shororkeessuu yeroodhaaf kan dhiisu ta'uu beeksisee jira. Biyyoonni garagaraatiis immoo sochii isaanii gara biyyoota dhukkubni kun keessaa jiruuf gara sochii akka hin taasisnee fi manatti akka uummanni hafan ittisaa jiru jechuudha. Egaa kana wajjin wal qabatee biyyi keenyas wanta tarkaanfii garagaraa fudhachaa jira. Tarkaanfiin biyyi keenya fudhattu jajjabeessaa ta'us fakkeenyaaf uummantoonni keenya gara lixaa fi naannoo niitoorkiin hin jirre jiran odeeffannoo kana gahaa kana argachaa hin jiran. Kanaaf mootummaan yeroodhaaf niitoorkii kana uummata kanaaf kan dhaqqabsiisu ta'ee fi akkasumas immoo uummanni kun tajaajila odeeffannoo gahaa ta'e akka argatan osoo kan godhamu ta'e baay'ee gaariidha. Akkasumas dhiibbaan mootummaa irra gama garaagaraatiin godhamuu fi akkasumas dhaabbata waldaa hakimoota Oromiyaatiin taasisaa jirus kan jajjabeeffamu ta'e hundi keenya dirqama kana kan ba'an odoo ta'e gaariidha. Mootummaan keenyallee warroota sirreeffamtoota mana hidhaa jiran irratti xiyyeeffannaa kennee wantoota dhukkuba kanaaf isaan saaxilamaadha waan ta'aniif xiyyeeffannaa itti kennuu qaba jechuudha warroota mana hidhaa mana sirreessaa keessa jiran irratti illee jechuudha. Akkasumas dhumarratti wanti isin jechuu barbaannu balala'iinsa haga ammaatitti biyyoonni dhibbantaan 80 ol balala'iinsa gara biyyoota garagaraatti dhaabaa jiru jechuudha. Mootummaan keenya haga ammaan dhaabne kanarratti illee odoo xiyyeeffannaa kennee jechuu barbaanna. Walumaa galatti kun kanarra isinii qabanneedha. Kan gara boodatti illee gaafii qabdan gama feesbuukii gama fuula feesbuukii keenyatiin nu kennuu dandeessu. Gaafii keessanis yaada keessanis isin simachuudhaaf balballi keenya banaadha. Fayyaa uummata keenyaa guddaa galatoomaa. Viidiyoo xixiqqaa yeroo gabaabaa keessatti guyyaa guyyaadhaan gaafii keessaniif ta'uuf isinii dhiyeessina.